waanan kennu dhiisaa dhiigi qabatee nuura wadda dheeraa baadiyyaa magaalaa kan jiru mi'eessee naggaadee fardaalaa soorii adda baasii yaa rabbi keetu jaalaa. Gurba kote ko jabe to kate ta jatta Perang kita gurba Memal tate ribatte rugu Maaf na Rifan. May Kristo tinjel. Lugar mo. Jechuun lugar mo sitti fakkaate tu fudhatte garuu. Ay, lagi sobe etan fud. Man kamiin gamarree waan balleesse. Sitti mul'atu akkana la jiru. Bakka sare boni. Agam rifattame kilo mega kannas. Nerma. Bucce. Bucce. Nerma. Neramiye. Ani malang kawase miti. Ko anan jadom. Kandin ta fudugo marifatte garu. Ko kayo marifatte wat. Wag marami. Kristosin marami. Ani mudi warati kabdas. Di mana agak di bawah. Terang kira. Kani balol itu bari unar fakis tergawat. Makar tadi. Itu sih tulang. Makana terifati enggak, Iva? Ya. Amma Iva mana aku temu na fenggo ne amma akak. Ya cuma amma borongan cacabil lembe ko Iva mana aku langsung kanan. Wah kayo ni Iva masih aku. Amin amin. Seri kejap. Ati Iva mana fenggo tu? Ara ni mama le Iva masih guru buat aku enggak buka waktu jalan. Medu go masager mau tundu go cacabe to kangalu te balgota. Mana ko yung kawala cara ni kabusan si kasi fachuan. Oto na ramurani yo. Kristus. Mana ko si samana ti amro puskes bainetta ti nang farmate to fran oran de sumo. Jechuun amma fakkeenyaaf jechuudha otoo lubni kiyya kan baay'ee miidhamte sirraa murra jedhu baama fakkeenyaaf biyya arabaa keessatti wanta tokko fayyana tokko sirraa murra jedhu. Narraa mursiisaan jedhaan immoo maalan jedhaan? Ay, biyya kuni takkamatan gada etta. Yaa Rabbi yaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhuga dhiiba manaa godhati. Baay'ee sitti dhaga'ameera. Kiristoosiin baay'ee natti dhaga'ame waata. Waan hundaafuu bakka dhiifama naa godhi siin jedhee tere of keessaa baasika. Wannoo sariina naati garuu gisee lamatti fayyadama. Kaadura waan biraan kisi godhe.
Kanaafuu galatoomii kan duraanitti illee yaa'u biraanki yaadu jinjee sirriitti hojjedhe isaan amma garuu dhugaadha sirriitti hojjedhe ishee. Thank you my brother so much, okay? Ami walumaan budaadha. Garuu dhuguma rifachiiste beektaa kan ammaa kana. Laki dhugaatti yaadati mati garuu kanan biraanki si godhe tasa malee. Itti yaaddetuma malee maa dhugaa waaqa jiraata Kiristoosin beektaa itti yaadee miti atumti bilbilaanani. Ajandaadhuma tumatteeti malee ajandaadhuma tumatteet nan cabee maaliin ta'ee mushitaallee kufee jette malee homaa wani kuyi waan tasu ta'e dhufeen qaba. Dhugaa rabbi tasa malee itti yaadee miti rabbi. Wala hunda gooteen wallaan addaa keessan natti gadi ba'a. La nama wajjinan haasaa ture beektaa rabbi osoo itti yaadin duraanan beektaa nama biratan piraankii godhe achiin booda bilbili na bira jira lamaanuu jechuudha. Annaa cumaan akka carraa anaa bilbila cufatee rafuudhaa ka'e ol galuudhaa ka'e ati bilbilta. Ati bilbilaan naa dhufeeti mati garuu akkamitti akka hin dubbadde hin beeku. Waan hundaafuu galatoomii waan natti rifatteef immoo dhiifama naa gootaman godhama. Yalla. Kalas. Dhiifama naa goote galatoomii haga marsaa lammaffaa walitti deebinutti. Kutaa lammaffaa haga walitti deebinutti galatoomii. Girmaan ammaa hin dhaga'u jedhee dhaga'uu isaan oolu gaafa tokko tokko. Jaalattee oduun ta'in giddii kee dhageessaa fedhi. Maal? Kanaafuu waan dhiifama naa gooteef galatoomii haga kutaa lammaffaa walitti deebinutti yaa hordoftoota koo kabajamtoota koo. Piraankiin har'aa kana fakkaata. Of eeggadhaa warri biyya keessa jirtan akkanatti warri kaattanii dhuftanii bilbiltanii piraankiidhaan affeeramtu. Dhiifama sargadhee jira amma kutaa lammaffaadha walitti deebinutti. Bye bye.